Ashamaa harka funee daawwattoota maayasha kun odeessa artiiti. Odeessa keenya har'aatiin raabsa kitaaba dijitaalaa irratti xiyyeeffachuun isiniif kurfeessinee jirraa itti dhiyaadha. Yeroo ammaan kana hamma addunyaan barroo harka keenya jirtu takkatti yeroo barbaannetti bilbila keenyaan yookaan filannoowwan teekinooloojii garaagaraatiin odeeffannoo barbaannu akkasumas beekumsa soora qalbii keenyaaf tolan argachuu dandeenya. Bilbilli keenya meeshaa qunnamtii namoota nurraa fagoo jiran ta'uu qofa hafee mana kitaaba guddaa erga ta'e bubbulee jira. Kitaabni mana kitaaba tokko yookaan lama yoo fagaate immoo 3-4 keessatti argamaa ture. Yeroo ammaan kana harka namoota miiliyoonaan lakkaa'aman bira yeroo gabaabaa keessatti gahuu danda'eera. Kun humna raabsa kitaabaa dijitaalaa nutti mul'isa. Raabsi dijitaalaa barreessitootaaf carraa haaraa kan uumu ta'uusaas odeeffannee jirra. Hojiin barreessitootaa daangaa biyyaa ce'ee dubbistootaa danuu bira ga'a. Dubbistoonnis bakka jiran irraa odoo hin socho'in kitaaba barbaadan filatanii dubbisuu danda'an. Kun ammoo beekumsi yeroo gabaabaa keessatti haala salphaa ta'een akka babal'atu taasisa. Dhaloonnis ni guddata, sammuunis ni qarama. Biyyi sammuu qaroomeen jaaramte ammoo dhaloota waa xiinxalee ilaaluun badhaatii jechuudha. Garuu gaafa kitaabota karaa dijitaalaan raabsinu mirga barreessitoota eeguun murteessaa ta'us odeeffannee jirra. Kitaabota karaa seera qabeessaan raabsinee aadaa dubbisuu cimsuun murteessaa ta'us himamee jira. Hawaasni dubbisu yaada jaaramee qabaata. Hawaasni yaada jaaramee qabu ammoo heegaree biyyaa jaara. Odeessi keenya kanuma sagantaa maayashaa waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.